namni hundi dhagaa garuu namatti illee himadhu ati. Inshallah. Numan hima yoo. Himachuun abbarraa toltii nuti galuu waan dandeenyu guyyaa 26 nurra dhiisii nuti guyyaa 26 geemisiiti miti guys. Walgahii qabna. Walgahii jechuun namni hundinuu haadha shuree raafuu akka hin qabne marii goona jechuudha. Marii geemiin isii akkamitti akka taphatamuu qabu isiin waan hin beekneef guyyaa san nu himte marii goona guyyaa 26. Guyyaa 27 ammoo geemii taphatti. Akkasi. Ulfaadhu galatoomii kanuma barbaannaa yoo faamiliin makkiillee warroonni as jirtanii warroonni duraan walirraa fooloo qabnu kanarraa fooloo hin qabne illee fooloo tolchaati. Saniifuu jechuudha. Faamilii tiyya ni gooti dhiisi. An faamilii tiyya wallaahi hedduu uummata abshaala uummata nama jaalatudha ni beektaa. Hundi isaanii amma ilaalta gisee baate an riipoosti siif godhaa ilaalta. Hundi isaanii ni beeksisanii. Beeksisa godhaa qawxii godhaa gaa'is akka keenyaa sanitti. Rabshaa godhaa miidiyaa kana rabshaa godhuu hin dandeessanii. Hundi keessanuu waraanni xiyyaa dhangalaa'uu qabdan. Bannee jira waraana nagiyaa waraana jaalalaa qabna beektee nuti yaada shiree. Bannaa waraana kan keenya ajajuu qabda yoo har'aadha shuree fayyadanii waraanni kan keellee ankomii irratti kaasa. Mee waraanni xiyya lakkoomsa tokko barreessaa waraanni jaalalaa jechuudha. Ha jaalalaan waa hunda. Keetiif qaibsaa qoli irkatu ol yaa'aa raayyuu. Amma namni kun hundinuu profaayila siif godhaa ka giiftii siif kennullee ni jira. As keessa ijoolleen giiftaraatiillee ni jirti. Leevilii qabaachuu baatanillee giiftii nama bituu danda'anitti giiftiillee si bituu danda'an nama hedduudha baay'isawwee hin jiranii humaa yaadiin. Amma ijoollee maakii tana giiftiin kan tufaa jaanii tuffatan ijoolleen maakii namni akka isaanii giiftii naa kan hin jiru gaafa geemi xiyyaa baay'isawwee jechuudha. Number 1 turan. Daarektii ijoollee namni hedduun jechuudha. Iluufaallee jedhanii jiran gaafsanii namni galatoofachuu qabda faamilii billaachaati jedhanii dhugaa makkii bichaadhaa miti nullee hedduu isinitti gammannee hedduu isiniin boonnee jirra. Isirrallee tartanii akka namoota hedduu bira dhaabbatanillee abdii qabna. Hedduu takka isin jaalanna isin kabanya maashaallah isinirraa jedhee jira bakka sanitti. Yaa uummata gargaarsa Oromoo yoo rakkatteellee rakkoo wallaahi gargaarsa hundarrattillee ijoollee hirmaattudha. Haadha shureetiif illee akkasumatti siif jirra. Ati intala Oromoo kutaa 11ti. Nama gandummaa qabus miti. Haati shuree akka harkitanitti gizee hedduu namni gaafa ollaleefaa dhiisaa gaarii miti jettee loltii gizee hunda hin beektanii. Nama jechuun haasawuun isiitillee kara nagiyaa yoo lola jiraatteellee lolaaf haateellee walla ablee qabattee gaafa nama tumuu deemtullee haati shuree gaafa dhuftee ablee keessanuu waan lafa keessan. Because haasawa nama gudguddaa haasawa nama ciccimaa manguddoon biyya haasawtu san haasawti dhugaa nama gaariidha. Guyyaa san bareechisuu qabnaaf sibira jirra haadha shuree mayyadiin. Ibsaallee ni dhufa. Gastii raayii dhufu hundi. Ibsishaallee qabina fide. Ibsishaallee indee xirriin bira ga'uu qaba. Suutuma tiratti inni ni dhufa gastii ni seenna bakka nu lameenuu gastii keetirraa miti aboo dhiisii guyyi jirra yaadinati siif jirra. Taate akkana kunoo gamna goote bar dura rifadheeyyu akka namichi tazagaajje shaallaan jedhe as bakka seenu iyyuu hin qabu aawoo jedhee ofirruma dhaabbadhee Oromoodhaami. Ineel anchi ineel waaqa xaqqiti ineel tazagaajjichaalloon anjee gooki. Yaa shuree bakka Kuno waan biraa godhuu baanullee nama finnee dhufuu numa dandeenya gaasilaa geemilee taphataan jiru. Hayyee taate guyyama sani abdiidhaan isin eenna Oromoon hundinuu dhageessanii jirtanii ulfaadhu kabajamii wayyoomii nama akkatti yoo laalanii fakkeenyaaf ijoolleedha ammoo nama keessisii nama guddaadha keessisii fakkeenya isii ol dheeraadha keessisiin jira namni tokko dheeraadha yaanni isaa gabaabaa tokko ammoo namni tokko jiddu galeessa ta'etu yaanni isaa isaaf oli jechuudha. Kanaafuu dubartii cimtuu jabduu nama an jaaladhu ani feemas yaani jechuun hedduu takka namoonni Oromummaan itti urgaahu namoonni ammoo safuun aadaan naamusni itti wanni jedhu eenyumaayyuu ta'eetin guyyaa haadha shuree maali kana itti tolee na bira dhaabbatan natti tola maaliifuu nuufillee hamileedha. Gammoo ishee wanti geemiin kiyya kuni gingicha baay'ee of keessaa qaba. Kanaafuu san guyyama san waliin argina
shamarran keenna namni karaa dhiiraatiin ta'ee maaltu ta'uu qabaa maaltu dalagamuu qabaa hayyoota illee namoota hedduu barbaadu achirratti jechuudha kun karaa kallattii ittiin waasaa qatan malee geemillee haa jedhamu malee booda isaa maaltu akka jiru kan waliin arginu ta'a. Kanaafuu uummanni Oromoo jechuudha hundi keenyaayyuu isin barbaannaa nu barbaaddani gaafiidha si barbaannaa si'ii mitii akka kan keetiillee hedduu barbaannoo jettanii dhuftanii hamilee nu taatanii ji'a dhaamsi kiyya kanuma ulfaadhaa galtooma. Ayyee lubbuu thank you taate. Guyyaa yoomii guyyaa kan gaarii isiniif haa ta'u. أشتري كل في ليف تيسن كا يا ربي هي بقى أنا جان ترى ولا جرشي جايز ولا جرة شو Ayyee ciao. هاي Makkii guyyaan keessaan guyyaa تولي yalla. يا ربي جايز كل في بكن كاي سنين همي جايز كل في سن كاي أركي بقى نجات ولا hojii Ameerikaan suuloon qabatanii kan. Egaa Annama kamuyyuu waliin nan gahaan maaliif jedhee maaliif beekamu ani nama kamuyyuu waliin namni akkasiyaa wallaahi billaahi namni akkasiyaa sagal soomtee sagal salaattee guyyaatti rabbiin kadhattee argatta. Wallahi sirrii. Malee akka qalbii walitti ta'u jedhamee argatamu namni akkasiyaa qalbii qabeetti baay'een jaalladha. Sigalee baay'een kabajaanii baga rabbiin warri waan keessaa Ilaa dhaggeeffadhaa nama kuma tokko fireessanii nama kuma namaa fireessan. nama bareedaa Namni kun ni lamman kun mubaarakii leenca warri qabdan waan qabdan darbaa fi maatiidhaaf illee darbaa fi kennaafi. Garuu Ahmadiin waa wayisi gorsuwan kee Maal na gosa. Dhufeen akkamitti nan jaalladheedha. gorsa Siinoo bubbee warra malee keessa gorsa nama maaliif tokko hin jaalladha? dhagahin bubbee qofitti Laa mubaarak garsiirratti mubaarak garsiirratti fuula gochiisee mana fuula gochiisee galchee mudanii naammalee ofiidha malee mubaarak namatti miskiina. Beekamaan bira qotaa. Nan jaalladhe jechuun hin ta'u warra kan kee hin jedhin lammoo waliin akka bajaa jedhu malee nan jaalladhe jechuu qabu warra kee. La maammee mubaarakiin nama nan jaalladhan akka wajaan maaliif abbaa kooti kanneen gadda lafarraa ol kaasee nama na godhe isa rabbii wajjin ramadaan faasin kana. Kun ammalaa Saalimiif sheer godhee kee tuuli ilaalu Saalimitti sheer godhee kee ammalaa. La mubarakiin gonkumaa maammeedhis maammee. Wayifan sun jedhaadha wayifan sun Kashira ta'e kashirri godhe mubarakii fana walitti naqe Saalim kan viidiyoo mubaarak illee kutee xabagee irratti illee gadhiisu Saalim. saggaxii midhaanii Eh. saggaxii